يا منال يروج الكبا يروج دان كريستيانا ويا جرس سنبتا جرس سندي غافة دي بني سينا ولدان كريستيانا كيستي تكو وانت والجيرو في دواكا وكريستوسي للا بفيا دم دواكا وسات every Sunday is a mini resurrection Sunday غافة مفتان كينا أكدو آكي إيادة ونجيل سالة لبفتو الدجابيسنكو والجيرو جتو قال النساء كان في كوان بدا ترى كان وانا ركضت ورا كوري كان رتو جتا وكيلو سناي بسوكلا سجلي وكيلو أكلوا بفنو يعني سنا نمت تلامتي سنا غاري سنا باي جالا كان سجلي وكيلو سنا كبوت تامي مرتيو سنا كان بيتي مرتي كنا سنا كان وكيلو جرينا كيناتي سنا بجتيرا أواي سنا تكون لنا سن اللي ما يقص شن سجل كده فرجوا بافنا ميولي ما شن سجل لنا كجرو Kastida isini bisa makawa kayotin. Yesus gara mana keti fi lammi keti lagi. Mal jadi Yesus gara mana keti tif gara lammi keti mal godi lagi. Wang goftan sin gode hunduma akkamit akka simare saniti galanno waaqayyo faata gara mana keeti deebii galii waan guddaa attamitti akka gooftaan si godhee fi attamitti akka inni si araarame warra keetiif himii jedhan gonyan akka qabu galanno waaqayyo faata seenaa kana duuba deebistanii yoo dubbiftanii baay'ee namatti tola seenaa cimaa tokko nama watu ture namni kuni nama hafura hamaan qabamee ture namni kuni keessa ganda keessa hin jiraatu eessa jiraata beektanii seenaa awwaala keessa jiraata ture awwaala keessa jiraata wanti isa hidhu wanti isa gadi qabu tokkoon ture sibiilaanis hidhanii waan cimaa jedhamu maraa hidhanii kana maraa kukkutee Furi hamaan isarra jiru wanta akka namaatti hidhamee mana ofirraa mummuree kukkute awwaalatti sagalche. Gaaf tokko gooftaan kennaa isaa bilisa baasuuf hidhaa sanirraa isa hiikuu fi gara iddoo inni itti jirudha. Galanni waaqayyoo faata. Lubbuu tokkottiif jedhee gooftaan keenya galaanarra deemaa bulee gara lubbuu sanaa barbaaduuf awwaala gidduu jiru. Galanni isaa faata. Iddoo kami akkasiin argate isatu beeka isinii fi waaqayyotu beeka namni marti seenaa qabdanii gadi kanaan eessatti isin argate waaqayyo eessatti dhufee si argate akkamiin si argate yeroo waa'ee outreach yaallu tokko kayaaduu nurra jiru akkamitti na argate akkamitti gooftaan gara kee dhufee ifa kan argatte ati ani duuba deebi'ee yoo naalu yoo eessatti gooftaan na argate yoo jedhu ani dhugaa kun abbaa dhaqii amma beektanii waggaa tokko duratti beektanii amma garuu beektanii namni beeknoo jiraate abbaa haati kiyya sun keessa jirana asuma jiranii namoonni bitaa mirga lalaalaatti asuma jiran isaan kan argate waaqayyo jalqaba garanni isaa faata maatii keessaa abbaa kiyya argatee haadha kiyya argatee isaan gooftaa waan beekaniif anillee gooftaa kana baruu danda'e akkasitti na argate. Seenaan baakii akkamitti gooftaa argate yoo jennu namni tokko yookaan dubartoonni hagoon qe'ee ofii dhiisanii maatii ofii dhiisanii biyya mijataa ofii dhiisanii biyya kun gara namoota ta'uu ta'uu danda'u irraa ka'anii kun deemanii biyya Itoophiyaa jedhamu kan bara san galaanarra deemanii
yaaraan deemanii ani beeku kanuu deemanii biyya keenya biyya Arsii magaala Kofale jedhamtu dhufanii achitti maal godhan mana barnootaa ijaaranii kilinika ijaaranii achitti ammoo bara sanillee yamama ture sagalee waaqayyoo barsiisuu jalqaban warra sagalee waaqayyoo barsiisota bara sana warra iddoo mijataa ofii jireenya ofii biyya sanii gatanii dhufanii isaan afoo taa'ee barate keessaa tokko abbaa kee achitti waa'ee gooftaa kanaa dhage galanni waaqayyoo faata yeroo wayii gaafadhee daaddaa abbaa kiyyaa akkamitti gara gooftaa dhufte jennaan yeroo kutaa keessatti nu barsiisanii waa'ee gooftaa barannu ani jaalaluma isaatitu na tuqee gooftaa kana kama jaaladhu argee in jaaladhe I just fell in love with Jesus. Jesus kana jaaladhu galanni isaa faata akkasitti waaqayyoo abbaa kiyyaa kana yoo waa'ee aturichi yaadda dura seenaa keessan yaada akkamitti gooftaan gara kee dhufe akkamitti gooftaan si argate akkamitti ifa kana dhufte ati kanaaf seenaan kun baay'ee powerful yana ani takka dhugaa jireenya nama akkana argee beekan dhugaa dubbachuu garuu magaalaa Shaashamannee guddaa keessa maraatu baay'ee jira kafa godhaa baqan baay'eetu jira argee beeku naannoo waldaatti garuu magaalaa keessa hin jiru na kun seenaa cima nama biyya rakkisee nama karaa sanirra karaa namni jiru awwaala san bira namni darbuu hin danda'u maaf namni suni yoo nama rukutuu danda'a nama dhawuu danda'a nama ajjeesuu danda'a maaf maraatuun tokko hin danda'u rakkisa nama akkana hin danda'amne tokko gooftaa waa maraa caalu iddoo inni jiru itti dhufee nama kana galanni waaqayyoo uumaa yeroo itti kun Yesuus keessumaa baay'ee jedhee yeroo itti kun keessumaa baay'ee jedhee kana waan jedheefi xiqqoo argumentii bahuun barbaade jaratti jarri keessa jiru salphaan ture duulli keessa jiru suni duula cimaa waan tureef keessaa bahuun barbaade hin kadhatte Yesuus hin kadhate seedhan mee ammaa laalaame wanti tokko baay'ee gaafa attamitti waaqayyoo gooftaan keenya attamitti seexana waliin qaaquuf yeroo fudhata attamitti seexana waliin eeyyamee fi akka inni kadhatu attamitti eeyyamaa wanti tokko lamaan galu sagalee waaqaa irratti waan isin galuu dhuftan haa ta'u ammoo deebanii isaa waliin qaaquu callaa miti deebiin waan jedheen yeroo kadhatanii dhaga'een bakka kunareen yaabuutiiti booyyee kana nu galchii jedhanii booyyeetu ture beektu booyyee beektanii booyyee argitanii beektanii yeroo naannoo guddadhetti booyyeetu ture ijoollee ta'e akkamiin akka dhufanii nu biratti booyyee horsiisan hin beeku namni booyyee nyaatu hin jiru kan bira nu fudhatee illee booyyee nyaannu nyaatamas ijoollee nyaatanii rakkoo qaban garuu booyyeetu ture booyyeen kun hafuuradha namatti illee tolu warra jaalatanii booyyee kanatti nu galche booyyee baay'eetu ture naannoo sana booyyeetti nu ari'ee booyyee kana nu galchi jedhanii ajaa'iba ammallee mee ammaa gooftaan keenya waan kana godhee hin beenu garuu maal godhee hin eeyyameef duulli hamaa kun kan namicha kana fuudhee booyyee gara 2,000 akkas kan natti gale booyyeen kun asii yoo didditti jedhu rabbi isinitti fidii galaana saamte wadhaqee akkuma sagalee waaqaarra dubbisiisa galaanatti dhumate kun ajaa'iba naannoon kun naannoo booyyeen kun jiraachuun pirezensiin booyyee horsifamuun kun karaa biraatiin ammoo naannoo sun naannoo Yihuudii akka hin taane isinitti agarsiisa maafi sabni Jiwushii sabni Yihuudii booyyee horsiifatan akkuma keenya jechuun illee booyyee horsiifatan hagam beekutti amma yoo jalqabamee hin beeku waa baay'ee jalqabamee hin booyyee kanatti galanii tisseen booyyee kanaa maal taate hin naate kan hin baqatanii galan gara qee dhaqanii oduu kana qee hin galan biyyi gajjigee yaa namni lafatti naaf maafii kuni dizaasterii guddaa
addagaa guddaa uume Kiristoos. Nama tokkicha fayyisu. Nama tokko dhaqqabuuf balaa guddaa uume Kiristoos. Magaala jeeqe Kiristoos. Dhaala waan inni hojjete. Fuudhee booyyee galaana dhaqe. Lubbuu booyyee lubbuu miti. Lubbuu. Sanjaqaan ikoonomiinoo walii kana barsiisee kanaan guluboo dhaala. Uummanni kun clearly uummata Yihuudaa kan taane nagatan as a Gentile territory. Itti galee booyyeen ikonomii isaanii jeeqe. Lubbuu booyyee fuudhee warreen maali raayitii jiraate waan guddaa kan nama ta'e kun niwusii guddaa uume. Niwusii guddaa bara sanitti oduu guddaa uume Kiristoos. Kuta akka fayyisu. Lubbuu tokko dhaqqabu. Nama tokko namni ija isaa kana yeroo paastarii waa jedhu baay'ee na jedhu waaqa isaa eebbisu. Waan jedhee ati eebba keenyaa waliin jedha. Ati eebba kiyyaa eebba keenyaa waliin jedha. Namni nu bira jiru san eebbisa eebba kiyyaati. Namni tokko argaa namaatu hin jaalatu. Yoo jedhu kunis dubbii salphaa isin fakkaatu. Hafuura akkana rabbi namarraa hacaabsu. Yoo argaa waliin jaalanne ta'e waan salphaa miti. Hafuura hamatu nu qabeera jechuudha. Numaan beektu. Kana rabbi nurraa fageessa. Namni argaa waliin jaalanne yoo jiraate rakkoo guddaa. Naa Kiristoos maal godhee waan guddaa uume. Waan guddaa hojjete. Booyyee ajaja galaana. Booyyee miti. Hafuurri hamaan suni galaana sanii booyyee san waliin galee jechuudha. Galaana sanitti booyyee san waliin gale. Garuu kan ta'e kana uummanni yaa'ee dhufe. Yoo yaa'anii dhufan ajaa'iba argama. Namni lubbuufuu sodaatu. Namni karaa awwaala saniitu haqa awwaalatu dhaabatamu buluun baane barreeffamee jiru garuu maatutti dhiyaatanii awwaala namni hamaan hafuurri hamaa akkana keessa jiru kana akkamiin dhaqaniitu waa godhan. Ijoollee taatanii warri boriitis tanii beekamee akka kaasalloowwan baay'ee galanni waaqayyoo faata. Ana callaa miti. Namni baay'ee horii booraa re'ee godhatis baay'ee ana ijoolleetis ta'ee horiitis isaa guddate. Namni namaan waan akkanee garuu seera dhuga kura warrillee jiraas. Garuu yeroo san horii akkuma ta'e yoo naannoo awwaalaa seenu hin bu'e. Hin sodaadha awwaaluma sodaadha. Maaf akka ta'e hin beekamu. Awwaala keessa darbuun sodaadha. Naannoon awwaalaa foosaan sinna sodaachisa. Dhimmaa jiru dumaraatu akkasii keessa jiraate hoo argitanii hin dhufan yoo dhufanii ilaalan namni akkana biyya dadhabsiise kun kan maraataan kun fayyaan nagaan ta'uu argama. Argitanii hin nayan nama naamsisaari nafsee lubbuun itti deebitee qalbitti deebee nagaan muutu ajaa'iba kana ka godhu gooftaa callaa galanni isaa. Kanaaf seenaa qabna galanni waaqayyoo faata. Akkamitti gara gooftaa kanaa akka dhufe akkamitti inni waan keessaanii nu baasee ifa kanatti nu seenaa qabna. Galanni waaqayyoo faata. Eessa akka isin hin beekan seenaa keessan yaada. Achii maaltu ta'ee uummanni amma dhuga namichi fayya. Haa ta'u ammoo maal yaadu ture dhugaan jiru maali qabeenyi uummataa qabeenyi kun marti ka abbaa tokko ta'e ka abbaa gamii ta'e walitti beekamu jiru garuu qabeenyi kun booyyeen kun ka ittiin jiraatan bari. Isumaan sodaatan. Yesuus makana hin sodaatan. Hin sodaatan karaa isaan beekanii waan inni godhe kanaa keessa sodaatan. Nurrumaa deem jedhanii. Nurruma atuma magaaluma kanaati bee Yesuus jedhani. Nurrumaa bayatuma hin wooganii hin kadhatanii. They really begged him. Bayi nurra magaaluma kana atuma nurra baye. Nurrumaa baye. Yeroo Yesuus achi ture nagaan turan kaa. Maraattuun illee nagaumaan jira. Awwaala hagaru malee. Booyyeellee nagaumaa horataanii akka isaaniitti jechuudha. Al tokko yoo gooftaan dhufe shakii godhu bakka kanfartii nugaa nagaan ta'etti yoo dhufee inni sochoosu kompleenii godhu maaf kun narra gahe maaf kun natti ta'e oduu kana ani oduu si tajaajilu baadhee
kuna nagaa udu'aan kan ki'anoo jedhamaaf kunatti ta'a argitanii silaa ka dhufe Yesuusi silaa ka ta'uu irra ture waan martinuu nagaa ta'u garuu Yesuusi dhufe waan hujee waan daakuu qabuuf waan attention isaanii argatamu godhu. It's really attention isaanii garuu argate. Sinitti dheeressuu seenaa beektu namichi fayyee kun garuu. Isaan maal jedhan nurumaa baay'ee biyya kunuraa deemii jedhe. Ka fayyee garuu akkana jedhe ansi waliin deema. What a contrast. Argitanii ka harka isaa arge maal jedhe ansi waliin deema. Ka bilisa gooftaan baase maal jedhe ansi waliin deema. Galanni Waaqayyoo faata. Ansi waliin deema jedhaan. Ansi waliin deema. Ansi waliin deema. Hin beekamu qabeenyi badallee kan maatii isaa jedhamu. Taasifama inni arge inni lubbuusaa fayyisa. Inni hidhaa isa hiike. Inni awwaala keessaa isa baase. Inni namummaan isa deebise nama namummaadhaan. Kanaafuu ansi biraadha. Ansi biraadha. Please ansi biraadha. Ansi biraadha. Yoo Kiristoos deebee yabala ofii yaabbattutti yabalama bidiruu ofii yaabbattutti ka'e. Ansi waliin biyyi nurraa deemi jedhu tokkochi argame gooftaan. Galanni Waaqayyoo. Magaalaa keessatti gooftaan hagam argate. Galanni Waaqayyoo. Kanaafuu seenaan kun seenaa cimaa. Seenaa kana namatti himuu dandeettan isin. Seenaan kun namatti himuu fi ulfaataa. Amma ani seenaa kiyyaa baay'ee akka seenaa namaa kana baay'ee exciting miti. Amma seenaa qabdan yoo isin jedhee si gaafadhu baay'ee keessa akka kiyyatti fiduu dandeettan yoo baagiraawundi kiristiyaanaa dhuftan. Maafi ani mana gooftaa keessa dhaladhe. Ani islaama turre, waaqeffataa sin turre, maatii kiristiyaanaa dhaladhe. Seenaa kiyya baay'ee akkas kanama akka seenaa obboleetti kiyya hawwii fa'aa miti. Dhugaa seenaa cimaa qabdisi. Garuu laalaalee seenaa kana. Seenaani Waaqayyo hojjete baay'eetu jira kan himuu dandeenya. Seenaa kana himuu dandeenya. Galanni Waaqayyo haa ta'u isin gara kiyya laalaa. Maqaa Waaqaa kee eebbifame haa ta'u. Inni si waliin deema jedhee. Kiristoos ammoo akkana jedhee na waliin hin deemu jedhee. Na waliin hin deemu. Garam deemu. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Yeroo innis waliin deema jedhu gooftaan maal jedhee garam deemi. Gara maatii keetii deemi. Gara maatii keetii deemi. Gara qe'ee keetii deemi. Gara warra keetii deemi. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Waan salphamoo waan ulfaatu. Salphama ulfaatu. Gara maatii keetii deemi. Gara qe'ee keetii deemi. Gara warra keetii deemi. Hoo jedhu kun ulfaata moo salphaa? Salphaa? Ulfaataa? Qe'een isaa akkam ture kana namicha kanaa? Warra Kiristoosiin dhiibetu. Argitanii? Warra Kiristoosiin nurraa bahi jedhetu. Warra Kiristoosiin magaaluma kanaatti uduunni bahuu didee Kiristoos irra rakkoo yoo geessuu danda'a. Maaltu beeka? Kiristoos makkanaa sodaatan isaan. Kanama maraataa fayyisu, ka qabeenya namaa gadaanaan nama, ka magaalli ajaa'ibsiifate. Ati garuu gara maatii keetii, gara qe'ee keetii deemi. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Namaa godhuu danda'u taane gooftaan deemi jennaan filannoo qaba. Filannoo qabatu. Garuu akka kutaa kanatti baay'ee filannoo illee qaba. Maaf Kiristoos akka inni walii yaabbatu eeyyamaaf hin jiru. Na biraa hafu jedhee dirqamaanii yabala isaa yookaan bidiruu isaa seenuu hin danda'u. Shiriin inni qabu deemu garuu immoo kasi faana deema jedhaanii fi waan isa jaalateef waan Kiristoosiin qullaa'ee fi nama isa godheef waan hidhaa seexanarraa isa hiikeef isa faana deemuu barbaada. Kanaaf miti waan Kiristoos makana faana hafuun barbaada. Inni wanti marti itti hafu qe'een isaa maatiin isaa biyyi isaa itti hafu inni gooftaa makana faana deemu barbaada. Al tokko tokko wanti baay'ee eebba ka ta'e kun hidhaa nuti ta'a. Sakaallaa nuti ta'a.
dhufuun nuti ta'anittani akkana arge. Gooftaa kana faana wadeemtan uduma jaalattanii faana deemuu dandeettan. Wanti baay'een eebba fakkaate nama sakaala nama hidhee nama teessisa. Namichi kun garuu homaa hidhiin keera. Laalame maatii isaa fayyuma akkuma fayye kana dhaqee sila maatii kan himuu miiqee kan himuu miti inni gooftaa faana deemuu. Inni homaa barbaada. Maaf isatu nama isa dabala. Inni ammoo deemee. Tokko taayitiliin mata dureen adhaan ka jedhu barbaadu deemii ka jedhu boontaa deemii ka jedhu tokko deemii ka jedhu kana deemii kama inni jedheensan deemii ka jedhu kuni Maatiyos akkuma maamma Maatiyos 28 akkuma Maarqos 15 akkuma Kiristoos duukaa bu'ootaan jedhan wal fakkaata Great Commission akkuma paastorii duratti jedhaalu san deemaa ka jedhu san sanin wal fakkaata ajajni isaa abboonni isaas waluma fakkaata paastorii qaraa jedhee qixeera waluma fakkaata garuu deemaa ka jedhu kuni nama maraafuu bifa tokkoo miti nama maraaf ayyaata tokko ta'uu hin danda'u goo ka jedhu kun namni marti mishinari ta'aa jedhaan jiru gooftaa akkasii namni marti ka'aatii Itoophiyaa deemaa namni marti ka'ee Boorana haa deemu namni ka'ee marti Chaayinaa haa deemu jedhaan jiru gooftaa kutaa akkanaa galatti bakki itti nu ergamne martinuu tokkoo miti bakka garaagaraatti nu erge yoo gooftaan deemisiin jedhu bakki isin deemtan kuni deemiin keessan kun kaattamiti deemiin keessan kun it's different for everybody anaan ka deeminaan jedhe naannootti dhaladhee afaan beeku ta'uu danda'a. Si'in ammoo ka ati deemisiin jedha asuma ta'uu danda'a. Iddoo hojii kan keessa ta'uu danda'a. Deemi ka jedhu kun ammoo wanta gizee tokko al tokko duwwaa deemnee fi dhuree akkuma deemnutti akkuma jiraannutti as you go as you live your life akkasitti hubachuutu gara jiraata. Deemi jenna deemteetuma waan al tokko dhattee xumurtuu miti. Maafi jireenya kana ittuma jiraata irraa miti guyyaa guyyaan dhuma deemna jechuudha. Guyyaa guyyaan dhugaa isaa baana jechuudha. Deemiin jedhuun kun isaa gara maatii isaati. Namni marti maatiitti waamamu obboloota kee. Namni marti immoo Ameerikaatti waamamu. Namni marti Itoophiyaatti waamamu. Kontekstiin itti deemu nama maraafuu garagara. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma dhageettan kutaa kana keessatti namni kun gara qe'ee ofii deeme hin dhagaye. Filannoo qabna obboloota kee. Filannoo qabna. Filannoo nu qabnu ajajamnee deemuuf dinnee taa'u. Akkamiin jiraanii misi. Dhugamaan isin jedha baay'ee anaaf chaalenjii kutaan kun yoo dubbisu. Warri wangeela jaalannu, warri waaqa jaalannu waa'ee outreachii kana, waa'ee hojii wangeelaa kana akkamitti jira? Akkamitti deemaa ergaa kana qabannee? Amma mee waa tokko gaafadha. Paastorii kana isumatti fafoo kiyya waan jiruuf nama fillee ergaa fillee namatti ulfaatu. Mee amma waan salgadhaa paastorii. Kunooti kana achi kun obboleettii xiyyaatti naageessita duuba sana. Haga kana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani nama kana amanee isaan kana obboleettii xiyyata duuba jirtutti dheebotteetti waan hunduu qabdu isaan hin jiru si bira yoo ati bisaan kenniteef malee waan ittiin bisaan kun baay'ee barbaachisaadha. Bisaan hin jiru si bira. Paastoriin kun bisaan anitti kennadhee qabatee tuma taa'e. Maal jechuudha? Horii nama liqeessitanii karaa isin jala hafee beekaa? Nama itti ergitan bira ga'uun. Hagam nama sani aartanii deebitanii trustii gootanii hagam baay'ee kenna trustii waaqaa eegneef ana waliin. Waaqayyo waan dhaabbiif samii uume waan du'aaf jireenyatti anaafis trustii godhe. We are told to go. How are we going? Deemaan jedhe. Kabiraan the funny thing about and if you all
garuu wanti baay'ee na ajaa'ibu deemuu callaa miti. Meeti faashinii sun? Faashinii jechuun maali obboleetta kiyyaa? Kaka'umsi sun, hawwiin sun, fedhiin sun keessi keenya kun akkamii? Tokko waa'ee deemsaa yoo ilaallu perspektiivii keenya jijjiiramu irra jiraata. Ilaalchi keenya jijjiiramu irra jiraata. Ilaalchi keenya waan jijjiiramne kaka'umsi sun nu keessatti jiraachuu hin danda'u. Faashiniin sun uumamuu hin danda'u. Laala gooftaan keenya namootuma hagoo waliin yeroo dabarsa. Namootuma hagoo santu biyya lafaa kana daasa. Argitanii namootuma hagee spent almost all of his time namoota hagoo wajjin. Baay'ee crowdii baay'ee inni nyaachisee yeroo baasee maal godhe garuu namoota hagoo irratti investii godhe. Waaqayyo anaaf isin irratti hagam investii godheera. Hagam ammoo wanta investii nurratti ta'e kana iddoon gahaa jira. Laala obboleetta kiyya. Every Sunday hundumaa wal geennaani hin faarfannu, hin tajaajilannu, hin eebbifannu maal jennu baanee galu. Hin deebina Sunday biraallee hin faarfannu, hin eebbifannu, hin tajaajilannu, hin kaka'amu, hin deebine hin galu. Akkanuma godhu sooshaal qara obboleessi kiyyaa jiru kun maal jedhaa ture? Karoora keessa galfadhaa jedhaa ture. Waggaa kanaa jechuudha. Ji'a hagamaa feef galfataa. Jiini sadii dhumatee. Asagaliyaa yoo baafattan ka sagalii baasa lamma baasuu hin dandeetta. Turre deebi'eera jiini sadii jira. Ka jechuun barbaade maali? Eessokkee jedhaa paaster eessokkee. Galanni waaqayyoo faata. Waan biraatti jira akka fallee ta'e natti fayyadamee dhuunfama. Maal jechuu barbaadeeti tokko waaqayyoo ilaalcha keenya haa jijjiiru waa'ee wangeelaa kanarratti. Ilaala torbaan keessa ana waliinuu itti haa yaadnu. Yoo seenaan keessanillee baay'ee isin kakaasuu dide seenaa qabna sagalee waaqayyoo. Namatti himaa seenaa kanneen. Baay'ineen keenya seenaa ciccimaa jireenya namaa jijjiiruu qabuudha. Akkuma seenaa yoo waa irra geettan Facebook irratti nama himtanii immoo hin himtan. Yoo waa dhagahin yoo miidiyaa irratti dhageettanii miidiyaa Oromoo ta'ee miidiyaa jaalatan kamira yoo waan tokko dhageettan waa adda himtanii namatti hin himtan. Kanaafuu seenaa waaqayyoo maamuna himuu dhiibsaa jiru. Maaf sanni maafi asumatti hafa seenaa. Lallaba dhageettanii galtanii namatti himtu. Himtanii baay'ee himtan jechuun hin callisaatti. Ani for some reason yoo ani yoo tajaajilu akkasii yoo namni respondii godhe jaalladha. Kanaafuu laala akkana godha. Waan dhageettan kana himuuf yaada irratti. Waan dhageettan waan barattan kana faaruu namaa faarfannaa itti yaadne. Faarfannaa kana faarfannaa yoo dhageettan bilbiltanii mee faarfannaa kana si faarfadha yoo itti beektan hin gootan. Godha. Seenaa amma paasteroonni keenya yoo lallaba san deebisaanii naannoo torban keessa. Ilaala outreach jechuun reaching out ofirraa amma manni kuni mana bareedaa waan dhumuu kenna galanni safaata. Maqaan waaqayyoo bara haga bara haa eebbifama. Waa'ee mana kana waa'ee iddoo kana galanni sifaa ta'u Yesuus. Kanaafuu wanti nu goona si hafuura hin jiraatu. Waaqayyoo itti yaadee iddoo kana nu kenna. Maal haa goonuuf eebba haa taanuuf manuma kana dhufaa eebbifamaa galuu kun taane purposely placed us. Kanaafuu ollaa kana richi godhuu qabna jechuudha. Neighborhoodii kana richi godhuu qabna jechuudha. Qorachuutu nurra jira jechuudha. Argitan Kiristoos itti yaadee galaana ce'e tokkitti barbaaduuf tokkitti. Kanaafuu attentionii magaala sanii argatuuf waan barbaadu mara godhe. Argitan waan barbaadu mara godhe gooftaan hin sosochoosu. Gooftaan itti beeka akkas godhu hin beektan kan duuka bu'oonnillee haga Kiristoos biraa oollitte deemanii ho'ifatanii taa'an. Yerusaalemitti ka'uu didan. Achi mee naannoo intis godha jedhee maal godhe? Ariisaatti dhaaba. Miti? Ariisaatti dhaaba. Lullitti jabaata. Istifaanos akkuma hin wareegame akkuma dhageettan achii ka'anii
godha obbolootaki akkasuma haa godhu yoon kan fartii keenyarraa teennee socho'uu danda'u maal hin sochoosu ajaa'ibuma beektanii naannoo waa tokko jechuuf ta'ee amma of qabu haalli wangeelli Ameerikaa keessa baay'atu dinqiidha nama ajaa'iba yoorra yaadda nama dhiba garuu akkana haa goonu haga waaqni dhufee balaa nutti buusee bakkaa nu sochoosee nagaan oofuuf eeguun irra hin jiraatu nagayumaan wangeela kana hima nagayumaan utuu sirinne ani duwwaalleen taate nagayumaan hojima keessanillee hojjetaa himaa bakka rakkoon jiru hima sookee yoo seeraan kan kee baay'ee akkas nama kun seexanarraa fayyee akkana awwaala galee ture deema jechuu dhabdan seenaa dhugaa ta'e kun jira gooftaan ammallee hojjetaadha kanneen hima ilallee waan sitti himu qaba namoota ture seenaa jettee akkuma waan seenaa haaraa dhageettetti hin haaraa walitti tarii nama santu keessa jira hin kaan kanaafuu dhaqii deebii ka jedhe sun gara qeeqeetii jecha cima namni sun achitti deemuuni Kiristoos yeroo biraa deebiira magaala saniitti naannoo saniitti deebi'an namoonni deemanii akka simatanii ta'eera namni kun achitti deebi'ee maal ta'e himuu jalqabe namni dhamoo marti himaa lalfate jedhe galanni waaqayyoo ilamee obboloota kee qe'ee ofiitti deemuun salphaa miti namicha kun ibsi mata ulfinni waaqayyoollee mul'ateera kana jechuun yeroo maraa namni sin beeku wangeela himuu akka salphaatti miti salphaa miti namni sin beeku sin dhaga'u namni baay'ee si beeku waan baay'ee tittimtee fi simachuu dhiisuu danda'a rakkinni kana baay'ee yoo wal beenu baay'ee waliin qabacha rakkoo hin beekne dhugaame kun namoonni gaafa elementarii irra haayiskuulii irra kolleejjii irratti beekan yoo ati waa jettu illee dhaga'a rakkisa maamilummaatu waliin fudhatu waan jiraatu yaa hafuurri waaqayyoo jedhuuf bane malee ayyaana walii keenyarra jiru hin arginu iyyuu dafnee kanaaf it is not easy gara qe'ee ofiitti galuun gosa ofiitti deemuun naannoo ofiitti deemuun salphaa miti haa ta'u ammoo nuu himaa nuun jedhe gooftaan fudhatan hin fayyan fudhatuu didanillee ati ergaa kan kee dabarsite inumaa gooftaa yoo isin fudhanne yeroo gubbinaa irratti jala yeroo daaraa firaa dhadhaati firaa deemaa jira kana ergaa qabduuf ati jaalalli kuni akka sin teessine jaalalli isaa kun akka si keessa akka biddaa uumamu jaalalli isaa kun yoo hirribaa dammatu ka yaadu akka isa ta'u jedhu kadhadhu malee kanamaa isatti hojjeta galanni isaa fa'a wanti guddaan anaafis hin beeku maali ilaalchi keenya waa'ee kanarratti moo yaadnaa yooma isaatu moo wangeela namaan ga'uu kana yaaddani yoo waan gooftaan akkasii godhu yaaddani jalqaba wanti yaaddan maali amma kadhannaan kiyyaaf keessa maali amma torbaan kana maal kadhattan isin amma ji'a kanoo kadhaa keessan kan uduu ilaaltani listii kadhaa keessanii kan keessa deebitanii uduu ilaaltani baay'ooti dubbootani waa'ee lubbuu baduu keessa jira yoo hirribaa dammadhan wanti hirribaa sin dammasu maalinni yoo ganama kaatanii ka yaaddan maali jalqaba kanneen ilaaluu nama gargaara maafi yoo ilaalchi keenya yoo jijjiiramaa jalqabu yoo paashiniin kun fedhiin kun hawwiin kun ni keessatti guddachuu jalqaba ani kennaa hin qabu ani yoo waalee namatti akkuma namatti musaan immoo hin beeku jedhamni tokko an kennaa fi salooti kadhachuu baay'ee kenna kilooziit maduuba dhokannee kadhachuu malee sunillee waan bishu kadhachuun illee waan barbaachisa maaf kennaan namaa gargara haa ta'u ammoo hojii wangeelaa kun nama murtaa'ee callaa fi miti namni hojii wangeelaa kana wanti sodaatuuf himuu kana deemu kan wanti sodaatuuf ala istaayiliin itti baranne argumenti nama wangeela hin ta'a namni sun yoo sirraan fudhanne of fedhii taataatuyyuu jalqaba jechuudha kanarraa akka ka'e ani malmaatti ni wayetta yoo ta'an ammoo yoo itti mee yoo na
jalqaba ulfina keetii yaaduu eegalta jechuudha. Kanarraa bakka namni matti mul'atu. Akkasii miti seenama keessan hima. Waaqayyo maal si godhe? Waaqayyo maal si hojjete? Galanni Waaqayyoo faata. Kanaaf deemaa kan jedhu kana irratti yaaduu barbaachisaa. Nu martinuu maatiitti waamamne tarii iddoo hojiititti Waaqayyoos waamee ta'a. Dhugaa dubbachuuf ammoo ani tajaajila keenya keessatti hojii baay'ee hojjenne warri nu gargaaran beekan. Nu hin deemne isaan ammoo qabeenya isaaniitiin nu bira dhaabbatan. Hojii Waaqaa keessatti akkasii obboloota keenya. Yoo miilaan illee dhaquu hin dandeenye qabeenya keessanii dhaquu dandeettan. Waan Waaqayyo isinii kennan hojii Waaqayyo bira dhaabbachuu dandeettan. Galanni Waaqayyoo faata. Maqaa Waaqaa eebbifamu. Mee ol kaanaan tokko. Hallelujah. Galanni Waaqayyoo